Kabajamoo barattoota akkam jirtu? Ani nagaa kooti. Kun YouTube Gumii Raayyaati. YouTube Gumii Raayyaa odeeffannoo barbaachisoo fi gorsoota barsiisotaan qabatee dhiyaachuu isaatti fufee jira. Isinis kan kanaan dura isinii dhiyaatan haalaan hordofaa akka jirtan amantaan qabaa. Har'as taanaan kan isinii dhiyaatu kana haalaan itti fufaan jedha. Hordofaa, subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Mata duree yeroo darbee keessatti yookanis viidiyoo darbe irratti mata duree bu'aa teknooloojii haalaan fayyadamuu kan jedhu irratti yaadota hedduu kaasnee gorsa barbaachisoo isinii kenneera. Isinis kana hordoftanii barumsa gahaa irraa argattaniittu jedheen abdadha. Barumsa irraa argachuu duwwaatu hin ta'in hojiirra oolchuudhaafis qophii akka gootan abdiin qaba. Inni har'aa immoo dandeettii afaan Ingiliffaa guddifachuu jedha. Egaan ani Jimmaa Yuunivarsiitii barsiisaa afaan Ingiliffaati. Mata duree kana kan isinii dhiyeessaa jiruuf sababaan barsiisaa afaan Ingiliffaa ta'eef otoo hin ta'in haalaan akka hordoftan barbaada. Hedduu barbaachisaa waan ta'eef akkamitti barbaachisaa, maaliif barbaachisaa isa jedhus walii wajjin ilaalla. Kanaaf akka barataatti dandeettii afaan Ingiliffaa gabbifachuun barbaachisummaan isaa waan gaaffii keessa galu miti. Afaan Ingiliffaa afaan addunyaa ta'eera amma. Afaan addunyaan ittiin walii galu, afaan guddaa, afaan bal'aa ta'eera. Kanaaf afaan addunyaan ittiin walii galu kana gabbifachuun, guddifachuun, beekuun hedduu barbaachisaadha. Keessumaa barataa ergii taanee akka barataatti waan barannu fiildii barannu irratti dabalataanii afaan Ingiliffaa guddifannee dandeettii afaan Ingiliffaa barbaachisaa ta'e hin qabnu taanaan waan barannu disipiliinii sana yookaan fiildii barannu irratti bu'a qaboota ta'uun keenya gaaffii keessa galuu danda'a. Kanaaf addunyaa keessa jiraannaa, addunyaa keessaa baanee bakka biraa jiraachuu hin dandeenyu. Afaan addunyaan ittiin walii galu immoo beekuun barbaachisaadha. Kanaaf akka barataatti kun beekuun kan qabnu waan ta'eef ammallee xiyyeeffannaadhaan gorsa kana hordofaa. Wantoota gorsa kana keessatti isinii ka'u wantoota barbaachisoo waan ta'eef haalaan hordofaa. Maalitti eessatti barbaachisaa, akkamitti barbaachisaa, guddifachuufis maal gochuu qabnaa kan jedhu gadi fageenyaan ilaalla waan ta'eef jechaadhaan. Addunyaa irratti afaan Ingiliffaa kan fayyadaman namoonni hedduu waan ta'aniif afaan addunyaa ta'eera gaafon. Afaan Ingiliffaa. Afaan Ingiliffaa kuni afaan saayinsii, afaan teknooloojii, afaan kompiitaraa ta'ee bal'inaan hojiirra oolaa jira. Egaa saayinsii barannaa, waa'ee teknooloojii haasofnaa, waa'ee kompiitaraa haasofnaa, waa'ee kitaabaa maxxanfamanii, waa'ee joornaalotaa, waa'ee artikiloota haasofnaa deemnee wanti nuyi goonu dhimma afaan Ingiliffaa kana keessaa hin ba'u. Kanaaf addunyaa irratti dorgomaa ta'uudhaa fi beekumsa fiildii keenyaa irratti dabalataanii dandeettii afaan Ingiliffaa qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Kanaaf addunyaa irratti kitaabonni baay'een afaan saayinsii, afaan teknooloojii, kan kompiitaraa ta'urra yuuduu darbee kitaabonni hedduun addunyaa irratti afaan Ingiliffaatiin waan maxxanfamanii fi afaan maxxansaa ta'eera. Kanaaf beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waajjiroota garaagaraa keessattis akka afaan hojii dabalataatti ta'ee hojiirra oola. Fakkeenyaaf biyyuma keenya keessatti illee daandii qilleensaarra waajjira sana keessa kan hojjetan kan isaan quunnaman namoota biyya keessaa qofaatu hin ta'in namoota biyya alaa garaagaraas waan ta'eef dandeettiin afaan Ingiliffaa achi keessattis baay'ee barbaachisaadha. Eerpoortii keessa warra hojjetan jechaadhaan. Geejjiba galaanarraa yookaan bishaanirraa warri hojjetan. Maaliif warri kuni tiraanspoorteeshiniin kuni yookaan geejjiboonni kun kan qilleensaas kan galaanarraas haa ta'u, intarnaashinaalis haa ta'u, domestikis haa ta'u kan itti fayyadamu uummata biyya keessaa qofa otoo hin taane uummata biyya garaagaraarraa dhufan waan ta'eef waajjira sanaa fi hojii
sana keessa warra hojjetanii afaan Ingiliffaa beekuun irraa eegama. Kanaaf akka afaan hojii dabalataatti itti fayyadamamaa warra akkasii kana keessatti daandii qilleensaa irra warra hojjetan, geejjiba galaana irraa warra hojjetaniif kan kana fakkaatan jechuudha. Achi keessa hojjechuu yoo barbaanne, achi keessa galuu yoo barbaanne dandeettiin afaan Ingiliffaa nu barbaachisa. Olii galuu qabna namoota kastamar ta'anii wajjin kanaaf barbaachisaadha. Itoophiyaa dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti afaan Ingiliffaa akka barnoota tokkotti kennama. Isa duwwaayyuu miti, akka barnoota tokkotti, akka koorsii tokkotti kennamu irrayyuu darbee afaan barnootaa warra kaanii ta'ee tajaajila yookaan medium of instruction isa jennu. Akka koorsii tokkotti kennamu irra darbee afaan barnootaa ta'ee tajaajila keessumaa sadarkaa lammaffaarraa kaasee jechuudha. Kanaaf dirqama akka koorsii tokkotti yeroo barannus afaan Ingiliffaa sanaa barannee dandeettii keenya gabbifachuun dirqama. Koorsota kan biraa yeroo barannus afaan Ingiliffaatiin waan barannuu fi akka nuu galuu fi afaan Ingiliffaa beekuun kontentiin isaa sun akka nuu galu dubbisnee akka hubannuuf afaan Ingiliffaa beekuun hedduu barbaachisaadha. Kanaaf yeroo baay'ee barattootatti afaan Ingiliffaa wallaaluun yookaan dandeettii afaan Ingiliffaa barbaachisaa ta'e qabaachuu dhiisuun koorsii biraa, saabjektii biraa haalaan hubatanii qormaata deebisuu duratti gufuu itti taa'achaadha. Kanaaf hedduu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Waajjiroota mootummaa fi miti mootummaa ta'an tokko keessatti qacarriin tokko yeroo gaggeeffamu dandeettii afaan Ingiliffaa qabaachuun akka kiraayiteriyaatti ilaalama. Akka kiraayiteriyaatti yeroo fudhatamu jira. Kanaaf qacaramuudhaaf dandeettii afaan Ingiliffaa akka qabaatan yookaan qoranii ilaaluu yookaan immoo proficiency isaanii kan agarsiisu waan kanaan dura qoraman sartifikeetii akka dhiyeeffatan kan gaafatan ni jiru. Kaampaanota gurguddaa keessatti immoo keessumaa addunyaa kan ta'an keessatti namoonni hojjetan dandeettii afaan Ingiliffaa qabaachuun isaanii dirqama. Isaan akkasii namootuma achi keessa hojjetan yeroo qacaranitti dandeettii afaan Ingiliffaa isaanii qoranii ilaaluudhaan namoota dandeettii afaan Ingiliffaa gahaa ta'e qaban kominikeetii gochuu danda'an barreessuudhaanis dubbisuudhaanis haasa'uudhaanis dandeettii Ingiliffaa gahaa ta'e warra qaban qacaru. Kana duwwaa miti. Iskoolaarshiippii biyya alaatti argachuudhaaf barumsa biyya alaatti barumsa digirii tokkoffaa ta'uu, digirii lammaffaa ta'uu, digirii sadaffaas haa ta'uu iskoolaarshiippii biyya alaatti barumsa argachuudhaaf yeroo baay'ee maaltu gaafatama? Dandeettiin Ingiliffaa dubbachuu danda'u, dhaggeeffachuu danda'u, barreessuu danda'u, dubbisuu danda'u. Isaan kun proficiency isaanitti qabaachuun keenya ilaalamee certificateii TOEFL yookaan Test of English Language jedhu certificateii isaanii kana qabaachuu keenyatu ilaalameetu scholarshippii ittiin argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf scholarshippii warri kennan biyya alaatti baay'een isaanii certificateii TOEFL kana qabaachuu keenya akka dhiyeessinu certificateii isaa akka dhiyeessinu nu gaafatu. Jalqabuma gaafa dorgomuu jalqabnu jechaadhaan. Kunis dandeettii afaan Ingiliffaa qabaachuun keenya barbaachisaa akka ta'e kan agarsiisu keessaa isa tokko. Egaan Itoophiyaa keessatti afaan Ingiliffaa akka afaan biyya alaatti yookaan foreign language jedhamee beekama. Afaan Ingiliffaa biyya keenya keessatti kutaa barnootaa ala exposure isaas hin jiru, itti fayyadamni keenyas muraasa waan ta'eef baruuf barsiisuu keessaa ala darbee dubbiidhaa fi waliigalteedhaaf itti fayyadamni keenya muraasa. Dhaabbatoota amma jenne keessa qofaatti malee isa alatti garuu namni afaan Ingiliffaa bakkeetti communicate wal gochuudhaaf itti fayyadamu hin jiru. Kanaaf foreign language dha jenna. Itoophiyaa keessatti foreign language jedhamee beekama. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti Ingiliffaan fayyadamnu walii galuudhaaf. Kanaaf
foreign language jenna. Kutaa alattis isattiin barannu alatti carraan itti fayyadamuu isaas yaraadha waan ta'eef. Garuu Itoophiyaa keessatti afaan Ingiliffaa kun addunyaa barnootaa keessatti waajjiroota garaagaraa keessatti gahee guddaa akka inni taphatu beekamaadha. Fakkeenyaaf addunyaa barnootaa keessatti faayidaan afaan Ingiliffaa kun maali jennee yoo ilaalle inni tokkoffaan biyya keenya keessatti afaan Ingiliffaa akkuma sila isinii kaasee barnoonni biraa kan ittiin baratamanii afaan Ingiliffaati. Sadarkaa ta'erraa jalqabee yookaan sadarkaa lammaffaarraa bakka bakkatti garaagaraa iddootti ta'ee jiraachuu mala garuu baay'inaan sadarkaa lammaffaarraa kaasee koorsonni baay'een saabjektoonni baay'een kan ittiin baratamu afaan Ingiliffaatiin instructional language jedhamee beekama jechaadha. Qormaanni biyyoolessaas kan kennamu afaan Ingiliffaatiin. Kanaaf afaan Ingiliffaa jajjabeessuun barachuun ogummaa dandeettii isaa gabbifachuun faayidaa ofii keenyaatiif oola jechaadha. Kan ittiin barannu isaani, kan barannu isa, kan ittiin qoramnu isa taanaanii barataadha ergi taane fala biraan qabnu baruuf beekuu irraa kan darbe. Ergi barannee boodas immoo dorgommii garaa keessatti barbaachisummaan isaa iddoo olaanaa qaba taanaan barachuun dandeettii kanaa gabbifachuun guddifachuun gahee nurraa eegamudha jechaadha. Afaan Ingiliffaa kutaa tokko kaasee hanga kutaa oliitti akka koorsii tokkotti akka saabjektii tokkotti baratama Itoophiyaa keessatti. Egaan koorsota biraa ittiin kennuu instructional language ta'uu isaarrayyuu darbee akka koorsii tokkotti immoo kutaa tokko kaasee hanga kutaa oliitti of danda'ee akka koorsii tokkotti baratama. Kana duwwaa miti. Yuunivarsiitota keessatti dhaabbata leenjii barsiisotaa keessatti mataa isaa of danda'ee akka muummee tokkotti banamee barattoonni kan keessaa eebbifaman sadarkaa dippiloomaatti, sadarkaa digiriitti, sadarkaa digirii lammaffaatti, sadarkaa digirii sadaffaatti kan kennamu yuunivarsiitota baay'ee keessatti. Kanaaf afaan Ingiliffaa iddoo olaanaa qaba kontekstii yookaan addunyaa barnootaa keessatti iyyuu jechuudha. Gaazexoonni baay'eenis Ingiliffaan kan maxxanfaman baay'eetu jiru. Biyya keenya keessatti baasonni garaagaraas afaan Ingiliffaa fayyadamu hojii isaanii hojjechuudhaaf. Sababiin isaa nus dhannee achi keessatti maayee keenya baafachuu barbaanne baasii garaagaraa keessatti afaan Ingiliffaadha kan nuti fayyadamuu qabnu. Kana duwwaa miti. Imbaasii jiru keessatti qacaramnee hojjechuudhaaf illee dandeettiin afaan Ingiliffaa hedduu nu barbaachisa. Sababiin isaa imbaasonni baay'een isaanii kan isaan hojii isaanii hojjetan keessumaa biyya keenya kan jiran afaan Ingiliffaatiin waan ta'eef jechaadha. Egaa ammamillee afaanni kun faayidaa qabeessa yoo haa ta'u malee addunyaa barumsaa keessattis qacaramuu keessattis baay'ee barbaachisaa haa ta'u malee iddoo olaanaa qabaatu malee akka biyya keenyaatti yoo ilaalle barattoonni baay'een dandeettii afaan Ingiliffaa irratti dandeettii isaan qaban baay'ee gadi bu'aadha. Dandeettii barattoonni afaan Ingiliffaa irratti barattoonni baay'een afaan Ingiliffaa irratti qaban baay'ee gadi bu'aadha. Inni kun immoo qorannoo garaagaraatiinis kan deeggaramedha. Qorannoonni garaagaraas qoratamuudhaan mirkaneessaniiru. Barattoonni hedduun dandeettii Ingiliffaa irratti afaan Ingiliffaa irratti baay'ee gadi bu'uu akka isaan ta'anii qorannaan garaagaraa dhimma kana irratti hojjetame baay'een isaanii ni mirkaneessu. Egaan Itoophiyaa keessatti dandeettiin afaan Ingiliffaa ijoollee baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Kun immoo qorannaadhaan kan mirkanaa'e duwwaa otoo hin ta'in kolleejii keessatti, yuunivarsiitii keessatti, sadarkaa lammaffaa keessatti illee barsiisonni afaan Ingiliffaa barsiisanii yeroo garaagaraatti dhimma kana irratti kompileen utuu godhanii yookaanis baay'ee utuu dhimma guddaa godhanii irratti haasa'anii ni dhaga'ama. Ka ishuu guddaatti irratti dhimma haasa'amaa jiruuf ture dhaga
barattoonni sadarkaan dandeettiin afaan Ingiliffaa isaan qaban gadi bu'aadha. Kanarraa kan ka'e koorsii baratanillee hubachuu irratti isaan rakkisaa kominikeetii gochuu yaada isaanii ibsachuu hin danda'anii barreeffamaanis haa ta'u dubbachuudhaanis yaada isaanii afaan Ingiliffaa fayyadamanii ibsachuu hin danda'anii kan jedhu qorannoon mirkaneessuu irrayyuu darbee barsiisonni yeroo isaan kompileen godhan ni dhaga'ama. Dandeettiin afaan Ingiliffaa keenya dadhabaa yoo ta'e immoo egaa akkuma jedhame barumsa barannu irratti dhiibbaa nurraan geggeessuun isaa waan hafu miti. Bu'a qaboota akka hin taane dhimmi keenya amma jalqabuma irratti ka'umsa keenya yoo yaadattu ta'e iccita milkaa'inaa barattoota yuunivarsiitiif jennee kan milkaa'inni kuni qabxii galmeessuu, beekumsa qabaachuu, ba'anii hojii irratti dorgomaa ta'uu, hojii keessattis fiixaan ba'uu ta'uu kana dabalata. Kanaaf afaan Ingiliffaatiin koorsii baay'ee saabjektii baay'ee baranna taanaan keessumaa sadarkaa lammaffaadhaa kaasee akkasittiin deema taanaan afaan Ingiliffaatiin qoramna taanaan afaan Ingiliffaatiin interviyuu fa'aa qoramna taanaan gaafa qacaramnu afaan Ingiliffaatiin barreeffamaa fa'aa qoramna taanaan dandeettii afaan Ingiliffaa keenya baay'ee barbaachisa waajjira nuyi keessatti qacaramnu taanaan barbaachisumaan afaan kanaa irratti hojjechuun afaan kanaa gaaffii hin qabu jechaadha. Kanaaf dhimma maalla dhibdeedhaan dhiisnu yookaan immoo dhimma aluma takkaa koorsii barbaachisu koorsii dhimma Ingiliffaa irratti kennamu fakkeenyaaf amma sadarkaa yuunivarsiitiitti akka common course'itti communicative English skills 1 and communicative English skills 2 jedhamanii kan kennaman jiru. Isaan kuni dandeettii Ingiliffaa keenya gabbisuudhaaf ga'oo miti. Dandeettii Ingiliffaa keenya gabbisuudhaaf dhamaatii nuti goonu, yaalii nuti goonu. Viidiyoo yeroo darbe irratti wanti isinii kaasee bu'aa teknooloojiitti haalaan fayyadamuu isa jenne Ingiliffaa barachuudhaaf dandeettii Ingiliffaa keenya gabbisuudhaaf fayyadamni teknooloojii haalaan itti fayyadamuun teknooloojii bu'a qabeessa nu taasisa. YouTube irraa afaan Ingiliffaa haalaan baruu dandeenya. Kanaafi daree keessatti isa barannu akka saabjektii tokkotti barachuu qofaadhaan yuunivarsiitii irratti kolleejjii irratti akka koorsii tokkotti nuu kennamee barachuu qofaadhaan dandeettii afaan Ingiliffaa kana guddifachuu gabbifachuu hin dandeenyu, kompiitant ta'uu hin dandeenyu, kominikeet goonee haala nurraa barbaadamuun dandeettii sana agarsiisne dorgomaa taanee waajjira barbaannu galuudhaaf kun duwwaa gahaa miti. Sochii nuti goonu, yaalii nuti goonu murteessaadha. Kanaaf baay'ee irratti hojjechuun nu barbaachisa jechaadha. Afgaaffiin garaagaraa afaan Ingiliffaatiin gaggeeffamu, dorgommiin garaagaraa yeroo gaggeeffamu. Baankonni illee yeroo qacaranii afaan Ingiliffaa qobaamatti of danda'ee qormaata mataa isaa danda'e ta'ee ba'a. Kanaaf iddoon itti hin barbaachisne hin jiru. Dandeettii isaa fiildii baranneetu qabnu dandeettii Ingiliffaa dhabuudhaan qacaramuu dhabuu dandeenya. Yookaan waajjira barbaanne galuu dhabuu dandeenya. Kanaaf afaan dandeettii afaanii arfan sana irratti hojjechuun gabbifachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana ta'uu baate garuu dandeettii dubbisnee hubachuu dhabuu dandeenya. Waan dubbisnu hubachuu dhabuu dandeenya. Afaan Ingiliffaan kan barannu, afaan Ingiliffaan kan barreeffame kitaabota dorgomaa ta'uu dhabuu dandeenya. Carraa biyya alaa arganne sababuma kanaatiif dhabuu dandeenya. Kanaaf baay'ee irratti hojjechuu barbaachisaa jechaadha. Barreessuu isaas taanaan, dubbachuu isaas taanaan, dubbisuu isaas taanaan yaalii guddaa gochuutu nurra jiraata. Dorgomnee carraa barumsa biyya alaa argachuudhaaf akkuma sila waliin jenne inni kun dandeettii afaan Ingiliffaa qabaachuu nu barbaachisa. Sababiin isaa walii galuu qabna waan ta'eef. Kanaaf egaa dandeettii afaan Ingiliffaan keenya gadi bu'aadha
gadi bu'aa ta'uu isaa wajjin wal qabate rakkinoota nutti dhufan dandamachuudhaaf haalaan dorgomaa ta'uu yoo barbaanne duraan dursinee wanti nu irratti hojjechuu qabnu dandeettii afaan Ingiliffaa keenya gabbifachuu guddifachuutu nurra jiraata. Kun gaaffii hin qabu. Barsiisonni barattoota barsiisnus taanaanii dhimma kana irratti hojjechuun nurra jiraata. Barataan ofii isaatiin yaalii godhuun qabaata. Barsiisaanis gahee isaa taphachuutu irra jiraata. Fakkeenyaaf barsiisonni yeroo tokko tokko oduudhaan wanti dhageenyu barsiisaa afaan Ingiliffaa ta'e afaan biraatiin daree keessatti kan barsiisu yookaan afaan Ingiliffaa sana tarii ofuma isaatiiyyuu itti fufee dubbatee ittiin barsiisuu dadhabuu ta'uu danda'a. Ani beeku sababa isaa beekuu hin danda'u garuu afaan Ingiliffaa barsiisne taanaan afaanuma Ingiliffaa dubbannee barsiisuu ijoolleen tas jajjabeessuu faayidaa afaan Ingiliffaa dandeettii Ingiliffaa kana guddifachuus dursanii akka beekan sadarkaa gadiirra yeroo jiran barattoonni kana beekanii irratti akka hojjetan gochuun haalli barsiisuu keenyallee murteessaadha. Barsiisonni tokko haala ittiin barataan dandeettii dubbachuu isaa dandeettii dubbisuu isaa dandeettii barreessuu isaa gabbifatu osoo hin ta'in giraamerii qofaa barsiisuudhaan waa'ee afaanii barsiisuu afaan sana barsiisuu osoo hin ta'in waa'ee afaanii duwwaa barsiisuudhaan barattoonni waa'ee afaanii qabu sammuu keessaa garuu afaanichatti fayyadamuu hin danda'an. Kun haala nuyi itti barsiisnu irratti hundaa'a waan ta'eef haalli barsiisnullee murteessaadha. Barsiisotas carrama kanaanii haala barsiisuu keenyallee duuba deebinee ilaallee barataa kan fayyadaa jirudha moo barataa kan fayyadaa hin jirredha. Yoo barataa fayyadaa hin jiru ta'e akkamittiin barataan afaanichatti fayyadamuu akka inni danda'u gochuu qabase jedhu beekuutu nurra jiraata. Barsiisonni baay'een akkuma jedhame afaan biraatiin barsiisanii afaan Ingiliffaatiin qoru which is wanta dogoggora ta'e. Marratti qormaata kan isaan qorani afaan Ingiliffaatiin kan isaan barsiisan garuu afaan kan biraatiin. Oduun tokko kan jiru mannootiin barnootaa tokko keessuma sadarkaa gadiitti sadarkaa tokkoffaa irratti kun xiyyeeffannaa guddaa barbaada. Oduun kun dhugaadha yoo ta'e anis qabatamaadhaan wantan dhimma kana irratti wantan dhaga'ee jira. Maanni barsiisaa baayoloojii dirqisiisanii akka afaan Ingiliffaa barsiisuu gochuu. Barsiisaa herregaa dirqisiisanii hanqina barsiisaa rakkina barsiisaa jira afaan Ingiliffaa nu barsiisi jechuun dirqamaan nama itti dhiyeenya sana hin qabne nama waan sana hin baranne dirqisiisanii itti kennuudhaan akka inni barsiisuu akka isheen barsiistu gochuun qabatamaadhaan manneetii barnootaa sadarkaa gadiirra jiran keessatti wanta raawwatamaa jirudha. Kun rakkisaadha. Dhaloota miidhuudha. Namni sun waan sana hin baranne ofiisaayyuu hin beeku. Kanaafidha warra akkasiidha kan afaanuma biraatiin barsiisanii afaan ofii hin beekaniin barsiisanii afaan Ingiliffaatiin dhuma irratti kan qoran. Barataan afaan sana utuu hin barin dandeettii sana utuu hin gabbifatin utuu hin guddifatin darbaa sababii namni sun barsiisuu hin dandeenyeef fiildichis kan isaan hin taaneef barataan barachuma Ingiliffaayyuu jibbee akka hafu gochuu danda'a jechaadhaan. Kanaaf dhimmi kun dhimma barataa duwwaa laallatu natti hin fakkaatu. Barsiisonni warri nu ilaallatu warri dhimmicha irratti leenjine professional warri taane of ilaaluun xiyyeeffachuun haala ittiin barsiisnu madaaluun barsiisaa barataa waa'ee Ingiliffaa barsiisaa irra moo Ingiliffa barsiisaa irra afaan barsiisaa irra moo akka itti fayyadama afaanichaa barsiisaa irra moo waa'ee afaanichaa barsiisaa jirra meetodoloojii keenya ilaaluun barbaachisaadha. Inni kaan immoo manneetiin barnootaa illee hooggantoonni illee waajjirri barnootaa illee dhimmi inni ilaaluu qabu jedhanii yaadu odeeffannoon dhimma
namni afaan Ingiliffaa utuu leenjiin afaan Ingiliffaa akka barsiisuuf dirqisiifamu manneetii barnoota garaagaraa irratti jira jedhamee odeeffamu kun utuu keessa deebi'amee ilaalamee namni professional ta'e namni waan sana barate qofti akka barsiisutu godhamee gaariidha. Kana ta'uu baannaan garuu barataan afaan sana hin gabbifataa, hin guddifataa, dandeettii afaanichaa hin guddifataa jedhanii yaaduun hin jiru. Dandeettii afaan sanaa hin gabbifatu barataan taanaan immoo dhiibbaan dhufu maali warra sila kaasne. Afaan Ingiliffaatiin koorsii baay'ee fudhataa amma sadarkaa gubbaatti dubbisee hubachuu hin danda'u Ingiliffa sana waan hin beekneef. Dubbisee hubachuu hin danda'u taanaan successful ta'uu hin danda'u. Bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u namni tokko. Dorgomaas ta'uu hin danda'u. Hojii qacaramuudhaaf illee dandeettii sana waajjira gaafatu keessa galuu hin danda'u. Kanaaf deemee dhiibbaan isaa hedduudha. Miidhaan isaa hedduudha. Miidhaa kana hambisuu fi tokkoffaa barataan cimee hojjechuu ofii isaatiif yaalii guddaa godhee of gargaaru. Lammaffaa immoo namoonni qaamonni dhimmi isaa isaan ilaallatu dhimma kana irratti hojjechuun rakkina dhimma kanaan wal qabatee jiru furuudhaaf hojii guddaa hojjechuun isaan irraa eegama. Even dhimma kariikulamii illee ilaallatee jechaadhaan haala isaa ilaaluun gaariidha. Gara barataatti yeroon deebi'ugaa barataan faayidaa dandeettii afaan Ingiliffaa guddifachuu kanaa ergii beekne garuu immoo dandeettiin afaan Ingiliffaa keenya gadi bu'aa ta'uusaas beekna. Akkamittiin gabbifanna maal gochuutu nurra jira isa jedhu yoo tuqaa waa muraasa waliin ilaalle tokkoffaani inni jalqabaa maal gochuudha? Faayidaa afaan Ingiliffaa barachuun dandeettii afaan Ingiliffaa gabbifachuun guddifachuun qabu duraan dursinee beekuu awareness isaa qabaachuutu nurra jira. Waanuma koorsiin sun nuu kennamuuf qofa barachuu nurra hin jiru. Amma yeroo baay'ee daree galee barataa common koorsii yeroon barsiisu barattoota nan gaafadhan. Isinoo dipaartimentiin keessan kan biraadha. Afaan Ingiliffaa maaliif barattu jedheen gaafadha. Maaliif barachuun isin barbaachise jedheen gaafadha. Barattoonni baay'een hin beekan. Waanuma siliippii isaan irra jiru, waanuma itti koorsicha fudhachuuf galmaaniif yookaan dipaartimentiin isaanii akka fudhataniif kariikulamii sana keessatti dizaayin ta'e waan jiruuf akkasitti yaadu. Faayidaa isaa gadi fageenyaan kaayyoo nuti barannuuf maaliif afaan Ingiliffaa nuu kennama? Dipaartimentiin koo fakkeenyaaf economics yoo ta'e, dipaartimentiin koo mathematics yoo ta'e, chemistry yoo ta'e, biology yoo ta'e, geography yoo ta'e maaliifan afaan Ingiliffaa kan fudhadhuuf koorsiin Ingiliffaa maaliif naa kennama? Waay gaafachuutu nurra jira. Gaafanna oonuuf gaafadhee deebii ofii kennuutu nurra jira. Kaayyoo maaliitiif faayidaa maaliin irraa argadha? Otherwise waanuma achi keessa jiru barachuun waan dirqama nuti ta'e baranna taanaanii faayidaa irraa argachuu hin dandeenyu. Dhimminees iddoo ittiin kenninu jechaadha. Inni biraa inni jalqabaa maaliif afaan sanaa barachuun akka nu barbaachiseef faayidaa afaanicha barachuu dursinee beeku. Inni lammataa ilaalcha qabnuuf sirreessu. Afaan sanaa fi ilaalcha akkamii qabna? Xiyyeeffannee barachuu keenyaa fi dandeettii afaanichaa gabbifachuu keenyaa fi ilaalchi nuti qabnu murteessaadha. Barattoonni tokko ilaalcha gaarii hin qabaniif common koorsiidha maal na fayyada? Garuu faayidaa hedduu qaba. Akkuma sila kaasne irra deebi'uun barbaachisu. Faayidaa isaa hubanne ilaalcha gaarii qabaannaaf. Ilaalcha gaarii qabaanneen immoo barachuudhaaf hin xiyyeeffannaa jechaadha. Kanaaf xiyyeeffannaa keenyaaf wanti bu'uura ta'e xiyyeeffannaa akka irratti goonuuf wanti bu'uura ta'e duraan dursa ilaalcha gaarii qabaachuuf keenya. Ilaalcha gaarii qabaachuuf immoo bu'aa isaa faayidaa isaa dursinee yoo beeknedha. Inni sadaffaan fedhii keenya afaan sana barachuuf fedhii akkamii qabna?
dandeettii afaan kanaa gabbifachuuf fedhii akkamii qabna. Fedhii gaarii qabna taanaan ilaalcha gaarii qabna taanaanii hanga barsiisaan dhufee nu barsiisutti iyyuu eegnu. Ofuma keenya yoo tattaaffii baay'ee goona barachuudhaaf. Akkuma sila isiniin jedhee soorsii adda addaa yookaan madda adda addaa barbaaduudhaanii haala ittiin dandeettii afaan Ingiliffaa keenya gabbifannu karaa hedduutu jira waan ta'eef karaa hedduu sana barbaaddannaa jechaadha. Carraa jiru hundumaatti fayyadamuudhaaf yaalii goona jechaadha. Fedhiin yoo jiraate. Inni arfaffaanii yeroo kamiyyuu taanaanii utuu nama hin sodaatin shaakala gochuu. Faayidaa isaa beennaan ilaalchi keenya gaarii taanaan fedhii qabaanneennaan yeroo kamittiyyuu afaan sana gabbifachuudhaaf utuu nama tokkoyyuu hin sodaatin. Keessumaa fakkeenyaaf dandeettii dubbachuu afaan Ingiliffaa gabbifachuudhaa fi wanti bu'uura ta'e maalidha? Yeroo hundumaa shaakaluu. Yeroo hundumaa carraa argametti fayyadamanii shaakaluu dubbachuu. Namni kaan waan dubbateef barsiisaan waan haasa'eef nu dubbachuu dandeenya miti. Yookaan waa'ee afaan Ingiliffaa sana waan baay'ee yoo beekne iyyuu dubbachuu dadhabuu dandeenya. Dubbachuudhaaf wanti nu gargaaru dandeettii dubbachuu keenya gabbisuudhaaf wanti nu gargaaru afaan keessatti shaakaluu carraa argametti fayyadamanii dubbachuu danda'u tu nu gargaara. Kanaaf carraa akkasii fayyadamuun yeroo hundumaa shaakaluun yeroo hundumaa dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Afaanicha dubbachuufis shaakaluufis immoo haala nu dirqisiisu mijeeffachuun barbaachisaadha. Haala nu dirqisiisee afaanichatti akka fayyadamnu nu godhu mijeeffachuu. Yeroo sana irraa jala shaakalaa dhufnaa gabbifachaa dhufnaa jechaadha. Kan barreeffamaas akkasi, kan dubbisuus akkasi, dandeettii arfan isaanii iyyuu jechaadhaan. Dandeettii dubbisuu, dandeettii barreessuu isaan kanas gabbifachuudhaaf shaakaluma gochuutu dirqama. Yeroodha gara yerootti. Jalqaba wanti nuyi shaakallu, wanti nuyi barreessuudhaan shaakallu wanta bu'aa qabu, wanta nama gammachiisu, wanta miningii qabu fakkaachuu dhiisuu danda'a, ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu irraa jala fooyya'aa garuu abdii kutachuun nurra hin jiru. Yeroo tokko irratti dhaabuun nurra hin jiru. Yeroo hundumaa shaakalu. Kanaaf dandeettii afaanii arfan keessumaa afaan Ingiliffaa keessatti irratti hojjechuudhaan gabbifachuun barbaachisaadha. Kun dhamaatii keenya nu gaafata. Istiraateejiin inni biraa fiilmoota afaan Ingiliffaa. Egaa silaa dhimma fiilmii ilaaluu yeroo gubuudhaa maal jennee kakaasne ture. Fiilmoota yeroo karoora keenyaan yeroo laallu fiilmoota afaan Ingiliffaa yoo laalle afaan sana irraa baruudhaaf nu gargaara. Kanaaf kun istiraateejii isa kan biraadha. Kanaaf afaan Ingiliffaa dandeettii dhaga'uu keenya gabbifachuuf vookaabilarii achirraa argannu, giraamerii achirra jiru deebinee immoo ofuma keenya immoo itti fayyadamuudhaaf fiilmoota garaagaraa afaan Ingiliffaatiin hojjetamanii hordofuun mala isa kan biraadha. Inni biraa afaan Ingiliffaatiin kan darbanii oduu garaagaraa news isaan kana Aljazeera, BBC, France 24 baay'eetu jiru. Isaan akkasii kana oduu achirratti darban afaan Ingiliffaatiin waan darbanii fi isaaniin hordofuun yeroo hundumaa isaan duukaa bu'uun dandeettii Ingiliffaa keenya akka guddifannu nu gargaara sirriitti. Kanaaf oduu afaan Ingiliffaatiin miidiyaa garaagaraatiin darbu hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa yuutuubii irratti lekcharoota garaagaraa yookaan ibsa garaagaraa dhimma garaagaraa irratti kennamanii yuutuubii irratti hordofuun barbaachisaadha. Afaanuma Ingiliffaa guddifachuuf dandeettii afaan Ingiliffaa gabbifachuu irratti kan xiyyeeffatanii yuutuubii irratti barnoonni kennamanis jiru. Warra afaan Ingiliffaa yuutuubii irratti barsiisan isaan kanas hordofuudhaanii dandeettii afaan Ingiliffaa keenya guddifachuu, gabbifachuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa kutaama keessatti yookaan dareema keenya keessatti barnoota afaan Ingiliffaa barsiisaan barsiisuu seeraan hordofuu isa baranne immoo gara shaakaluutti jijjiiruu hiriyoota keenya wajjin waliin shaakaluun
barbaachisaadha. Gaaffota garaagaraa kitaaba keenya irra jiran hojjechuun gara afaan Ingiliffaa kana gabbifachuutti guddifachuutti nu geessuu danda'a. Isaanillee dikshineerii fayyadamuun onlaayinii kan jiranis ta'e kan piriintii haardi kooppii warra ta'an yookaan immoo moobaayilii keenya irratti warra jiran dikshineerii fayyadamuudhaan jechoota horachuun jechoota sana immoo gara fayyadamuutti geessuun mala dandeettii afaan Ingiliffaatti gabbifannu keessaa kunis isa tokkodha. Jechoota haaraa gaafa baruudha gaafa argannu galmeeffachuun galmeessinee kaa'uun ta'een immoo yeroo sanaa kaasneetti fayyadamuu danda'uun inni kunis mala kan biraadha. Inni biraa mana barnoota keessatti barannu keessatti gumiin garaagaraa jiraachuu danda'a. Kana gumii jiran keessaa tokko gumii afaan Ingiliffaa ta'uu danda'a. Jira jedheen abdadhaa manneetiin barnootaa gumii akkasiin qabaanne utuu qabaattanii gaariidha. Ijoollee barattoota keessan jajjabeessuudhaaf akkuma yeroo darbee gumii dubbisaa qabaachuun gaariidha jedhee gumii afaan Ingiliffaatti shaakalan. Yuunivarsiitii faarratti kolleejii faarratti iliikii kan jedhamu jira. English Language Improvement Center kolleejii irra jira, yuunivarsiitii irra jira. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa sadarkaa tokkoffaa irra wantoonni akkasii jiraachuu dhiisuu danda'u. Garuu gumii qabaachuun hin danda'ama. Afaan Ingiliffaa barattoonni kan keessatti shaakalan carraatti isaanitti shaakalan kan kennamuuf barsiisonni afaan Ingiliffaa waan akkasii ijaaruu waan akkasii hundeessuu danda'u waan ta'eef barattoota gargaaruudhaaf kan kana fayyadamuun istiraateejii isa kan biraa. Kanaaf walumaa galatti maleen yookaan istiraateejiin amma tokko lama jennee caqasne inni itti afaan Ingiliffaa keenya gabbifachuu guddifachuu keessatti gahee guddaa taphatu itti fayyadamuun barbaachisaadha. Kan biraas immoo jiraachuu danda'u yeroo hundumaa kitaabota afaan Ingiliffaan barreeffaman dubbisuun illee fiikshinoota dubbisuun illee dandeettii afaan Ingiliffaa keenya gabbifachuuf nu gargaaru fiikshinoota dubbisuun isa kanallee kana itti yaaduun gaariidha. Kanaaf walumaa galatti egaa fedhiin keenya murteessaadha, ilaalchi keenya murteessaadha, jabinni keenya konfiidensiin keenya murteessaadha. Isaan kana yoo goone hojiirra yoo oolchine hojiirra oolchuunis waan filannoo qabu miti. Kanaaf inni guddaan immoo afaan Ingiliffaa gabbifachuun ija jabinaan yookaan konfiidensiidhaan itti fayyadamuudha wanti guddaan. Kan arganne sana konfiidensiidhaan itti fayyadamuu gaafa jalqabne suuta gabbifataa deemnaa. Ultimately afaanichi hojii keessatti barumsa keessatti nu fayyada. Dhimma itti fayyadamuudha. Barumsa keessatti bu'a qaboota akka taanu nu fayyada. Waan dubbisnu akka hubannu nu gargaara. Hojii bakka hojiitti hojii dorgomnee galuudhaaf bu'uura nu ta'a. Dorgomnee ergi galleessuma waajjira sana keessatti haala garaagaraatiin dandeettiin kun hin barbaachisa ta'a. Yeroo sanas itti fayyadamuudhaaf nu gargaara. Kitaabonni garaagaraa, instructionoonni garaagaraa, safety instructions kan jedhamanii kan medicationii kan waan garaagaraa constructionii ta'uu danda'u. Isaan kun hundumtuu baay'een isaanii majoritiin isaanii afaan Ingiliffaatiin maanuwaalonni garaagaraa afaan Ingiliffaatiin waan barreeffamanii fi beekuun dirqama jechaadha. Dubbisnee hubachuudhaaf illee wantoota afaan Ingiliffaatiin barreeffaman kana hubannee itti fayyadamuu keessatti beekumsa dirqama nutti ta'a jechaadha. Reading for survival wanti jedhamu jira. Fakkeenyaaf instructionoota garaagaraa kan medicationii ta'uu danda'a, kan constructionii faas ta'uu danda'a. Isaan kuni baay'een isaanii reading for survival reading kan jedhu keessatti hammatamu waan ta'eef dubbisnis
hubannee itti fayyadamuudhaaf dirqama afaan sana beekuun nurraa eegama waan ta'eef afaan kanaa gabbifachuun, guddifachuun, shaakaluun dirqama. Yoo akka barataatti of yaadne yoo ta'e akka barataa bu'aa argachuudhaaf adeemu, beekumsa argachuudhaaf adeemu, bu'a qabeessa ta'uuf adeemu, fiixaan bahuudhaaf adeemutti yoo yaadne jalqabumaa kaafnee dandeettii afaan Ingiliffaa gabbifachuun, guddifachuun, irratti hojjechuun dirqama keenya. Yoo akkas ta'e waan hundumaattiyyuu leeyyoo malee successful ta'uu dandeenya jechuudha. Dubbisnee successful taana, dorgomnee successful ta'uu dandeenya, barreessinee successful ta'uu dandeenya, rakkannoo jechuudha. Kan akka goonuuf odeeffannoo kanatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Egaan walumaa galatti viidiyoo guyyaa har'aa keessatti dandeettii afaan Ingiliffaa guddifachuu kan jedhu keessatti odeeffannoo bal'aa isinii kaaseera. Barbaachisummaan afaan Ingiliffaa maalidha? Sadarkaan barataan yeroo ammaa irra jiru maal fakkaata? Sadarkaa gadi bu'aa ammaa dandeettii afaan Ingiliffaa sadarkaa gadi bu'aa amma irra jiru kana keessaa ba'ee guddifatee gabbifatee hojii keessattis barnoota keessattis itti fayyadamuudhaaf kompiitanti ta'uudhaaf immoo akkamittiin gochuu qabaase jedhus istiraateejii garaagaraa itti fayyadamamuu qabu waliin ilaalleerra. Kanatti akka fayyadamtan isinin gorsaa. Walumaa galatti hubannaa gaarii argattaniittu jedha. Hubannaa kan argattan kana garuu hojiitti jijjiiraa, itti fayyadamaa. Kun gorsa kooti. Isa har'aa walumaa galatti asuma irratti xumurree mata duree itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaa isiniin jechaa. Kun yuutuubii Gumii Raayyaati. yuutuubii Gumii Raayyaan odeeffannoo barbaachisaa fi gorsa faayidaa qaboota ta'an isinii kennuu isaatti fufaa. Isinis hordofuu keessan itti fufaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Har'aaf asuma irratti dhaabnaa. Nagaan turaa.